Kurani shanii keessa sagantaa eebbatu bira barnoota gannaa kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u kan qofa osoo hin taane warra barattoota gamtaa barattootaa kun hojiilee tola ooltummaa kanneen akka duula qulqullina magaalaa bishaan Haramaayaa fa'aa irratti hirmaachaa turuun isaanii beekama. Turuu isaa waajjira eegumsa naannoo irraa odeeffannee turre. Kanaa wajjin wal qabatee dura buutuu gamtaa barattootaa kan taate Aaddeerii Geetaawunitti dawwaluudhaan bilbilli yeroodha biizii nuun jedhe. Haa ta'u immoo gamtaan barattootaa kun jalqaba bara barnoota 2015 keessatti dabtara gargaara barattoota maatii harka qalleeyyii ta'aniif kan dhiyeesse boorsaa fi dabtara kan dhiyeesse yoo ta'uun isaa dhagahameeti jira. Gamtaan barattootaa kun yeroo gabaabaa booda karaa institushiniitillee jijjiiramee sadarkaa Harargee fi Oromiyaatti illee yaa'uu ture barnootaaf barbaachisu hunda xumuree akka qophaa'ee jiru nutti himanii jiru. Ammallee dabalatoo oduu kanaa guyyoon akkatti yaadutti dandeessa. Gamtaan barattoota Haramaayaa kun karoora gara fuula duraatti qabate keessa wantoota barnootaaf barbaachisan kanneen akka kompiitar tiraayining seentar namoota 150 ta'an keessummeessuu danda'uu fi laayibiraarii gara namoota 300 keessummeessuu danda'u ijaaruuf fedhii qabaachuun isaa nutti himanii jiru. Itti aanaan pirezidaantii gamtaa barattootaa Abbaa Ibsaa nuuf himaniiti jiru. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa hanga oduu biraa waggaa dhufu yeroo kanaa walitti deebinutti nagayaan nu eegaa.